Ashama harka fuunee jirra jirtuu hordoftoota masiyaarsiitu bakka jirteetti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa warroonni maatii koo taatanii na hordofaa jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aatis viidiyoo birootiin walitti deebineetii jirra. Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti akkuma jalqaba irratti argitanidha. Obboleettii keenya kana hedduu tokkoon ishee dinqisiifadha jechuudha. Egaa namni gaafa amantaa jijjiirrateetii gara amantaa tokkootti gaafa deemu namni sun gara amantaa isaatti gaafa deemu amantaa saniif keessummaadha yookiin immoo haaraa maalummaa amantaa sanii hin beeku. Achiillee jibbiinsa yookiin asii gaafa namni tokko amantaa tokko jijjiirratee deemu firee egaa akkuma beeknu namoonni na arrabsanii na xiqqeessanii jechaatidha kan turte. Isheen illee kan arrabfamaa kan xiqqeeffamaa turte hojii isheetiif jechuudha. Yeroo amantaa kiristaanaa keessa turte illee nama akkamii akka taate ni beekna. Arrabni ishee nama adaba hin qabnedha jechuudha. Erga amantaa isheetillee jijjiirrattee garuu arraba ishee sattarachuu hin dandeenye. Obboleettiin keenya kun garuu gorsa bal'aa isheedhaaf kan qooddedha jechuudha. Hedduu tokkoon obboleettii kana ishee dinqisiifadha jechuudha. Egaa amantaa keessatti deemte kana keessatti nama arrabsuun akka isheedhaaf hin ayyamamne kan isheen gorsite jechuudha. Amantaa kam keessattuyyuu nama arrabsuu, nama xiqqeessuu, nama tuffachuun hin ayyamamu jechuudha. Garuu mootii namoonni dhuunfaa isaaniitti akka fedha isaanii akka isaan barbaachisetti kan nama arrabsan, kan nama xiqqeessan, kan amantaa namaa xiqqeessan akkasumallee hojii ofii godhataniitii amantaa namaa kan qeeqan namoota hedduun akka turan ni beekna TikTok kana irratti jechuudha. Kanaaf namoonni gaafa amantaa jijjiirrateetii gara amantaa tokkootti gaafa darbu sila jibbiinsa amantaa saniif qabnuudhaaf namni gaafa amantaa dura keessa ture san arrabseedhaaf nuti isa deeggaruu akka hin qabne obboleettiin keenya kun nuuf ibsitee jirti jechuudha. Barnoota hedduu akka irraa argattan viidiyoo kana abdiin qaba. Keessattuu warroonni namni amantaa jijjiirrateedhaaf qofa yookiin akka lakkoofsi hir'atee lakkoofsi sun namaaf guutuudhaaf jedhamee warroonni akkasitti ilaaltanii fi yookiin immoo amantaan kiyya keetii oli warroonni jedhaniitii ilaalanii deebi'anii warroota amantaa nama arrabsanidha jechuudha. Garuu akka nama beekaa tokkootitti akka namni amantaa ofii jaalatu tokkotti obboleettiin keenya kun obboleettii keenya kana gorsiteetii jirti jechuudha. Amantaan kamiyyuu amantaa kamii gadii miti. Namni kamiyyuu nama kamii gadii miti. Namni kamiyyuu nama kamiyyuu olis miti jechuudha. Nama arrabsuunis sirrii miti. Garuu mootii hanga ammaatitti ijoolleen amantaa jijjiirrachaa turan namoota hedduutu jira jechuudha. Namoonni hedduun jijjiirrachaa turan keessa gaafa ijoolleen amantaa jijjiirratanii deebi'aniitii gaafa amantaa keenya arrabsan amantaa kamiyyuu gaafa arrabsanii warroota deeggarantu baay'ata ture jechuudha. Suni beekamtii qabaatanii yookiin immoo beekumsa qabaatanii osoo hin taane wallaalummaa isaanii kan nutti mul'isaatii turan jechuudha. Namni beekaan tokko deebi'eetii nama hin arrabsu. Namni beekaan tokko akkuma amantaa isaa jaalatu amantaa namaatillee hin arrabsu, amantaa namaatillee hin qeequ, amantaa namaatillee hin tuffatu jechuudha. Akkuma beekamu tanaan dura ijoollee amantaa jijjiirratan irratti warroonni ajandaa godhatanii amantaa isaanii dhiisanii amantaa nama biroo irraa dubbachaa fi amantaa nama biroo xiqqeechaa tuffachaa turanii namoota hedduutu jira jechuudha. Garuu mootii beekan namni amantaa isaa beeku, namni amantaa isaa jaalatu, namni amantaa isaa kabaju nama haaraa gara amantaa isaatitti deeme kana haala kanaan barsiisa. Haala kanaan nama sattara jechuudha. Uffata qofaan akka of sattaru osoo hin taane arraba isaatillee akka sattaratu kan gargaaranii jechuudha. Kanaaf namni gaafa amantaa jijjiirratu kan irraa jibbamu tokko yoo jiraate amantaa keessa ture san arrabsuu fi tuffachuu, qeequu, yaada garaagaraa jechuudha. Maaliif achi amantaa dura keessa ture san namni sila arrabseedhaaf miidiyaa kana irratti namni sila xiqqeesseedhaaf namni sila tuffateedhaaf warroonni amantaa jijjiirratanii deebi'anii mootii kan sila nama sanirraa aarii qabaniif qofa kan isaan deebi'anii nama arrabsan jechuudha. Amantaa keessatti namni gaafa nama arrabsu obsa horata sirriidha. Obboleettiin keenya kun wanti isheen dabarsite hedduu tokko waan natti tolee fi hedduu tokko waanan isheedhaan booneefi jechuudha. Nama kamiyyuu haa ta'u nama dhiisi bineensayyuu yoo ta'e namni gaafa dhugaarra dhaabbateetii dubbatu dhugaa san deeggaruun dirqama waan ta'eefiyyuu jechuudha. Yeroo kamiyyuu soba qabannee deemuu irra dhugaa qabanneetii deemuun baay'ee barbaachisaadha. Jibbiinsa namaa sila qabnuudhaaf qofa amantaa namaatillee hin qeequun gaarii miti. Gaafa namni nama arrabsellee nuti gammaduu hin qabnu jechuudha. Dhugaarra dhaabbanneetii dhugaadhamoo soba jennee adda baafannee waan san ilaalillee dubbachuu qabna jechuudha. Kanaafidha
Gaafa namni amantaa keessaa bahu nu kan nutti fakkaatu yookiin immoo namoonni tokko tokko ilaalchi isaan qabanii sila namni sun amantaa jijjiirrateedha fi amantaan keenya keetii oli jennee ilaalcha akkasii waan qabnuudha fi kan gaafa namni deebi'eetii amantaa sana arrabsu kan gammannu jechuudha. Kan akkasitti hubachuu hin qabnu namni amantaa ofii jaalatu amantaa namaatillee akkasumatti jaalachuu yoon isin hin jiru kabajuu fi qaba jechuudha. Akka ati jaalattu sanitti anis nan jaaladha, kiyya san nan jaaladha, atis akkuma kee san jaalattu jechuudha. Kiyya xiqqeessuu hin barbaadu yoo ta'e keetis xiqqeessuu hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf akkanatti hubadha. Inni kuni ijoollee jechuun nama kan biratti akka argamaa jiru argaa jiru ni beekna. Abilu jedheetii maqaa dhawwii hin barbaadu jechuudha. Kuni gaarii miti. Jaalala keenyallee tokkummaa keenyallee nu harkaa hir'isaatii deema malee jaalalli keenya akka waliin itti fufuu hin taasisu jechuudha. Garuu asuma wanti dhaan isiniin jechuu barbaadu jechuudha. Namoonni gaafa amantaa jijjiirrataniitii deebi'aniitii mootii nama arrabsanii warroonni waa'ee amantaa sanii ni beekna jedhanii nama san duuba dhaabbataniitii nama arrabsan namni sun beekaa osoo hin taane wallaalaa akka ta'e asumaan irraa akka hubattan isin himuu barbaada jechuudha. Maaliif jennaan namni beeku tokko nama hin arrabsu waan ta'eef iyyuu jechuudha. Kanaaf obboleettiin keenya kun amma intala kana ni barsiiste jechuudha. Ni barsiiste amantaa amma itti deemte kanallee akka barachuu qabdu namoota beekoo irraa akka barachuu qabduu fi amantaa kana keessatti amantaa amma keessa jirtu kanatti fireen keessa jirtu kanatti nama arrabsuun akka isheedhaaf hin ayyamamnellee kan ishee kana barsiiste jechuudha. Tanaan dura wantoota ta'aa turan arginee jirra. Yeroo wayiitillee mucoo wayii guraageedha amantaa jijjiirrattee turte amantaa san jijjiirratte kana jijjiirratte jedheerraa dubbachuu hin barbaadu garuu amantaa jijjiirrattee turte yeroo isheen amantaa jijjiirrattu mucayyoo sanillee ijoollee amaaraa turte ijoollee amaaraa keessattillee yeroo san kara ijoollee amaaraatiin baay'ee warroonni ishee gorsaa turan namoota hedduutu ture jechuudha. Kanaaf sila jibbiinsa amantaa qabnuudhaaf nama hin qeeqina nama hin arrabsina amantaa namaa hin tuffatina akkuma amantaa keessan kabajanitti amantaa namaatillee namaaf kabaja amantaa namaatillee namaaf jaaladha. Nama sila jibbituudhaaf qofa amantaa isaa jalaa xiqqeessu tuffachuu osoo hin taane kuni beekumsa kee osoo hin taane wallaalummaa kan kee akkeenya akka argisiisudha kanan irraa hubadhe jechuudha. Namni gaafa amantaa sanitti deeme gadi taa'ee waa'ee amantaa sanii barsiisuu osoo qabu wanta biraa ajandaa godhateetii deebi'ee akka namni sun nama arrabsu akka namni sun baalageedha jedhamu edaa amantaan sun akkasii akka jedhamu wal taasisaatii yeroo turre keessatti ture jechuudha. Tanaan dura kanaafiyyuu wantoota akkanaa kana waan gaarii yoo ta'e irraa dubbanna waan hamaas yoo badaas yoo ta'e badaadha jenneetii irraa dubbanna jechuudha. Obboleettii keenya garuu waanan hedduu tokko ishee dinqisiifadheef jechuudha. Fireen akka nama arrabsuu hin qabne kan isheen as xanaqqaqxeetii jala murteetii itti himtee jechuudha. Akkuma amantaa itti deemte san barattee gadi teessee amantaa san barachuu qabdi malee achi as deebitee nama arrabsuu hin qabdu jechuudha. Namni beeku nama hin arrabsu kan nama arrabsu wallaaladha jechuudha. Akkasittan hubachaa ture tanaan dura gaafa warroonni namoota arrabsaa turan jechuudha. Tanaan dura akkuma beekamu yeroo Zinnaashii fi kennaan amantaa jijjiirratan keessatti viidiyoo fideen dhufe jechuudha. Viidiyoo fidee tiiktookuma irraa hin fidee sagalee namootaati. Namoonni hedduun naqiiqaa arrabsaa jechoota garaagaraa naan jechaa turtan jechuudha. Maaliif ani bootaa hin qabuuf waan ta'eef iyyuu garuu mooti dhugaa jirtu waanan tiiktooka irraa garana fidee dhufeef warroonni dhugaa hubachuu hin barbaanne na arrabsaa naqiiqaa jechoota garaagaraa naan jechaatii turtan jechuudha. Kanaaf namni gaafa badii hojjete yoo badii hojjete amantaa kamiyyuu keessaa ta'u eenyuyyuu haa ta'uti gaafa badii hojjete yoo namni sun badii hojjete nama san sirreessudha malee maaliif gochi nama kana miidiyaa irratti bahe maaliif nama kana irraa dubbatta jennee nama san qeequu osoo hin taane namni kun akka sirrii hin taane nama sanitti himnee dogongora isaatirraa akka baratu gochuu qabna malee nama biroo ija cunuuffannee keenya gadi qabamee kan tokko gadi qabamee kan tokko ol qabamee yookiin immoo kiyyatu caala nama gadi jenneetiyyi kan tokko ol qabnee kan tokko gad qabneetiyyi ija cunuuffannee bichaa namumarratti ragaa sobaa bahuu hin qabnu isinin jechuu barbaadetanii egaa viidiyoo san ji'oota muraasan duraadha viidiyoo san kanan hojjedhe sagalootuma namootati kanan dabarse jechuudha. Yeroo sanillee akka amantaawwan keenya arrabsamu kan taasise warrootuma ijoolleen gaafa amantaa jijjiirratan isaan cinaa dhaabbachaa turanidha jechuudha. Gaafa ijoolleen nama arrabsaa turanii isaanillee ijoolluma san duukaa dhaabbatanii amantaa keenya arrabsaa warroota turedha.
ani warroota san yeroo san beekadha jedheeni osoo hin taane wallaalummaa isaanii nutti ibsa waan ta'eef iyyuu haala saniin isaan galateeffadhee bira darbe jechuudha. Kanaaf yommuu dhugaa irratti namni dhaabbatee dubbatu iyyuu dhugaa sana warroonni hubachuu hin barbaanne fi dhugaan sun nama aarsu namoota hedduutu jira jechuudha. Abbaan fedheeyyuu haa ta'uuti nama fedheeyyuu haa ta'uuti namni dhugaarra dhaabbatee yoo dubbate dhugaan dhugaadha sobni sobaadha jechuudha. Garuu immoo sobni bakka argatti yeroodhaaf jechuudha. Sobni bakka argatti dhugaan immoo bakka hin argattu hin tuffatamti hin gatamte jechuudha. Yeroo kamiyyuu nama soba dubbateetu baay'ee fudhatama argata nama biratti jechuudha. Garuu namni na haa jaalatuudhaafis namni na haa jibbuudhaafis jedhee soba irraa dubbachuus hin barbaadu. Isiniin jechuu barbaadetanii kanaadha wanti jiru. Warroonni lafaa kaataniitiyyi nama tokko arrabsu yookiin amantaa isaa daawuu nama sanii godhattanii nama sila deeggartaniidhaaf namni sun gara amantaa keetii sila dhufeedhaaf nama san arrabsu osoo hin taane irra deebitee arrabsu osoo hin taane nama keessummaa ta'ee gara amantaa keetii dhufee sanii akka obboleettii keenyaa kanatti akka obboleettii kanaa kanatti waa'ee amantaa sanii gaafa barsiiste namni sunillee gadi taa'eetiyyi waa'ee amantaa sanii barataa jechuudha. Gaafa san deebi'ee wal loluunillee in hafaa wal amantaa waliitillee wal jalaa cabsu wal jalaa tuffachuu ni hafaa jechuudha. Kanaaf jibbiinsa nama tokko sila qabnuudhaaf qofa soba qabanneetiyyi nama deeggaruu osoo hin taane dhugaa jirturra dhaabbanneetiyyi dhugaa jirtu walitti himameetiyyi namni yoo sirreeffame miidiyaa kanarrattillee wal arrabsuun wal xiqqeessuun wal tuffachuun hin jiru jechuudha. Haa ta'uti garuu lolli miidiyaa kana irrattillee haa ta'u malee garuu keessa walii wal madeessaatiidha kan deemu. Maaliif yeroo kanatti namni bakka garaagaraatti wal arguu danda'a. Kan waliin jiraachaa jirullee jira. Garuu wanti miidiyaa irratti ilaalamaa jiru immoo jaalala nu gidduu jiru baay'ee booressaa nu harkaa hir'isaa nu harkaa balleessatiidha kan deemu jechuudha. Kanaaf arrabaan nama tokko asirratti osoo hin taane gochaan namatti argisiisuun akka obboleettii keenyaa kanatti baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf ani yeroo jalqabaatii fi obboleettii keenya kanaan arge kanan ishee dinqisiifadha jechuudha. Yeroo jalqabaatiif yoon isiniin jedhu gorsi isheen waa'ee amantaa isaanii san irratti dhaabbatteetii dabarsite hedduu tokko namatti tola jechuudha. Kanaaf obboleettiin keenya kun miidiyaa irrattillee baatee akka arrabsuu hin qabne kan ishee gorsite jechuudha. Kanaaf namoonni gaafa gara amantaa tokkootitti darbu sila gara amantaa saniitti deemedhaaf amantaan keessa jiru san deebinee gaafa deebi'eetti arrabsu innuti tuffachuu amantaa san tuffachuu nama san deeggarree yookiin immoo amantaan kookeetii oli jenneetii nama san xiqqeessuu osoo hin taane nama gara amantaatitti deeme san akkanatti barsiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jaalalli nu gidduu jirullee cimeetiyyiidha kan itti fufu. Maaliif namni amantaa gaafa jijjiirratan akkuma argitan fireenillee ijoollee hedduu tokko jechuudha. Hanguma hubannoo qaban sanidha kan durallee keessa turanii akkuma kaleessa mootii bakka garaagaraatti yeroo isaanii qisaasichaatiyyi turan jechuudha. Har'allee akkasuma irra deebi'u barbaadan jechuudha. Kanaaf isin immoo warri gaafa namni amantaa tokko gara tokkotti bahe nama san akka gadi taa'ee baratu akka amantaa sanillee isiniif kabachiisu taasisuun baay'ee barbaachisaadha. Isiniin jedha asumaan jechuudha. Nama isa irra deebitanii nama arrabsuun sirrii miti. Nama kamiyyuu haa ta'u amantaa kamiyyuu haa ta'uti jechuudha. Namni gaafa amantaa jijjiirrate amantaan kiyya keetii oli jennee nama xiqqeessu nama tuffachuu amantaa sanillee tuffachuu osoo hin taane haala adeemsa amantaan keenya ittiin nu ajajuuni nama sanillee nama haaraa keessummaa gara amantaa tokkootitti deemsanii barsiifachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ani hanga ammaatitti gaafa ijoolleen amantaa jijjiirrataniitii amantaa birootitti deemaniitii nama arrabsan fakkeenyaaf kan akka Zinaash kan akka Kennaa jechuudha. Yeroo san indee ani arraba barsiisanii maaliif gaafa ijoolleen kun nama arrabsan maaliif ijoollee kana hin dhoowwine maaliif isaan ijoollee kanarra darrabamaniitiin nama arrabsan jechaan hin ture jechuudha. Yaa sana jechuun kan namni hanga jibbiinsa nama tokkoof qabu yookiin amantaa tokkoof qabu argisiisaa tura waan ta'eef iyyuu wanti irraa jedhamu hin jiru. Garuu namni hunda osoo hin taane namoonni muraasni jechuudha. Kanaafiyyuu
kuni asirratti anatu caalaa situ caalaa osoo hin taane eenyummaa walii dhugaa walitti argisiisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Eenyummaa walii dhugaa walitti argisiisuu yoon isiniin jedhu amantaa kamittuu deemte arraba akka hin jirre yoo itti himte namni sun achi keessatti illee cawaa ta'eetii amantaa saniif illee kabajaa qabaate amantaa sanillee kabajeetii namoonni birootillee akka amantaa san kabajan akka amantaa san jaalatanii kan taasisu keessaa isa tokkodha jechuudha. Malee sila ati gadi baatee yookiin ani gadi bahee arrabsee fi amantaa koo nan jaaladha amantaa koo nan beeka jechuu miti jechuudha. Arrabaan nama sirreessuun hin danda'amu waan ta'eef iyyuu gochaan waan ta'eef jechuudha. Egaa obboleettii keenya kanan hedduu ishee dinqisiifadhe keessaa ishee tokkodha. Yeroo jalqabaatii fi hanga ammaatitti ijoolleen amantaa jijjiirrataniitii achi as deebi'anii arrabsaa turanii warroonni waa'ee amantaatillee irraa ni beekna jedhanii ijoollee san deeggaranii sila jibbiinsa amantaa qabaniidhaafu deebi'aniitii arrabsaa turan jechuudha. Namni beeku garuu haala kanaan akka namni afaan isaa sattaratu kan taasisu jechuudha. Video kanarra akka waa hedduu barattan abdiin qaba. Warroonni namni amantaa jijjiirrateedhaaf jettaniitii nama san deeggaruudhaaf namni sila namarra aarii qabuudhaaf deebi'eetii nama arrabsee nama sana darrabamuu osoo hin taane gadi teenyeetii waa'ee amantaa sanii barsiisuu akka qabnu obboleettiin keenya kun nuuf barnoota guddaadha jechuudha. Warra amma gara fuulduraattillee amantaa jijjiirratanii fi sila jibbiinsa amantaa qabnuuf qofa namoota biroo obboleewwan keenya biroo mufachiisuu hin qabnu. Dhugaa jirtummooti hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Soba deeggarreetii dhugaa gadi cabsuun hin barbaachisu. Akkuma amantaa keenya jaalannu kan birootillee jaalannee fi kabajnee fi abbaa waan fedhetti yoo amane mirga isaatii mirga guutuu qaba. Kanaafiyyuu kiyyatu caalaa keetitu caalaa osoo hin taane abbaa waan fedhetti yoo amane haala kanaan amantaa walii kabajanii jiraachuu ni danda'ama. Obboleettii keenya guddaan ishee galateeffadha, baay'een ishee kabaja.